السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيا فيا قبضو جباتو بليوانتيا هردا إفايف سدة جلسيني سني حاسو ترماي كين قدرني إسي يادي بازوي أكسي وجهي ندرسني أبانا جوا هي بيزنس يواسو أبان براسو وندندو جدا yoo callisee yeroo abbaan ajaboo haasa'umoo an calliseet mana akkama sinuma laalu kana jecha irribni nan qabu takkoyi koobinti jalatti tiyya maaraaf taran jettesi ulfaannaan jeeste baazawee kanaaf immoo garuu isi yaada jechuudha asumaanu kabajaaf jaalala nu qabdaniif kabajamaa isin jaaladha isin kabajaa illee akka nama dhuunfaa tokkotti itti haasuudhaan immoo amma durii haasa'uu dhufe abbaan ajabootii fi ajaboon as jiran bakka hojii jiranii wajii qabanii tokkoffaa makka faaya daabbotu jira sawwi jechuu jiran jechuudha abbaan ajaboo fantachi jiru ani amma egaa xiqqoosi jedhee dhufe isin daasa'u guyyaa xiqqoo abbaa jiruutis masaalonni teennu maamaatii mataa dhahaa haasaawii eegaleen ture jechuusiniif haasaa jedhe kazaan haasaa yeroo eegalu abbaan ajaboo waan namaa yoo haasaan hin jaalatu beeytanii maal sigeenaan jedha waan ta'e kazaan bakka addaan kute inni dhumatti illee haanaan jedhe beeytanii addaan kute kazaan daqiiqa lamumaa irra addaan kute kanaaf ammatti deebi'ee haasa'utti jira waan tokkoffaa viidiyoo keenya waa'ee haasaa abbaa ajaboo biizinaasaa irratti dhedheeressinu kana namoonni dheerate jettan jirtanii kuwwan keessanii immoo isinitti illee irraa barnoota illee bakka hamilee takka horachuu jirtanii galata mulfaadha dhugaa dubbachuuf abbaatti fayyadameef waan lafa jiru qabatamaan herreega wajjin muuxannoo gahaa hojjetan himuu jira jechuudha namni waan kana laaltan nuti baay'ina namoonni nu laaluun barbaannu kalaali sun akka irraa fayyadamu barbaanna isinii galee laaluu osoo hin taane irraa fayyadamuu keessan kan barbaannu viyuu daqiiqaa kudhan gallakkisnee viyuu 1000 horanne maal nu godhan galee garuu daqiiqaa dheeraa sana abbichi dhageeffatu sun waan dhageeffataa jiru akka hubatuuf seera tasgabbiidhaan isin ibsutti jedhan warri waan kanatti dhimma qabdan haajaa qabdan daqiiqaa 30 miti achi ol daqiiqaa 50 illee dhageeffachuu waan keessa maal irraa fayyadamaa jirtan waan ta'eef jechuudha warri immoo zim jettanii biraankii garagaraa taa'u qoosaa mana barattanii tumaan daqiiqaan dheeraan barnootaa isin jeequ immoo dirqama qabdan ilaalinaa isin jechuun barbaada na warri ilaaltanii laayik gootanii koomentii sabiskiraayib gootanii jajjabeessan ulfaadhaa galatooma kanaa olillee isin fayyaduu danda'a inni ammallee yuutuub mataa isaa hin qaba yuutuub haaraa kan annatu namarraa bitee fi yuutuubicha isa irratti hojjanna illee irratti hojjanne yuutuub sana inshallah yeroo boodatti ni hojjeta yoo biraa kadeemu taate rabbiin naaf laafisu andeemsallee hedduu takkana jibbisee jira baasee warabbal kaaba akkana biyya rabaa jibbee hin beeku garuu dogongorri kiyya maal isiniif fakkaate gatee galee meeshaa gatee galee saniif deemu kiyya mootuu dirqama waan ta'eef jechuudha malee naatti asii waan biraamaa sin jechuu barbaada kanaafuu yuutuub isaa sanii hordoftanii koomentii jalsanii kaa linkii sabiskiraayib inna akkasii anaafis du'aa godha inshallah sinillee rabbisi wajjin hajiraatutti asii waan biraa waan isin jechuu barbaadu wantoota galachuun hin barbaachisu takka illee xiqqoo baratti saddeebi'inu himinaan jettanii wantoonni isin galachuun isin barbaachisu akka dhuunfaa keessanitti fakkeenyaaf jechuudha akka dhuunfaa keessanitti hinnan galadhaani hinna karifeensaaf gaargaa galadhaani amma sinna qofaa miti lasgaa galadhaani lasgaa hinna sana jechuudha baay'ee isaa bitaa galadhaani orijinaala isaa kaarkallee kan lukallee galadhaani maaliif biyya keessatti lasgaadhaan dibachuus ni wayya deemtanii hinna murattaba bareedaan dibadhoo jettan hin jiru baay'ee biyya kana keessa bocan carmoo eeti bakka riyaala birrii 500 birrii 1000 akkasiin dibattan jechuudha kanaafuu bitadhaa galadhaan hinna diimaa kan rifeensallee galadhaan kan harkaaf lukallee galadhaani waan biraa mootuyyuu maan duudhaamtoo jettan feestaala rifeensa takka jirtu isiisaniin galadhaani feestaala rifeensatti kudhan takka ta'ee gadhadhaati ordoo dibatanii firiin dhibbaa birrii riyaala 10 natti fakkaatamu riyaala 5 ordoo godhaa galadhaani feestaala sun baay'ee isin barbaachisti kabira waan xiqqishuu maal isin dhaamsanitti fakkaate shaamaa dhakaan dhiftu shaamaa gurguddaa kana dhakaa keessa galchanii ifusan hin galadhaani osoo ifaanuu dhaame isin fayyaddi dhakaa bichaatti bitta waan ta'eef shaamaa gurguddaa jira babbareenni kan dhakaadhaan ifu shaamaa san hin galadhaani bakka amma waan biraamoo maal isin himaa ani hakiyyatti wallahi hin beeku bakka waan akka sufraa minaaman isin himee miti baay'ee isin himee bara baay'ee isin himee baazawee barreeffannee barreeffatin nama dhibaa
takka takka isinii makkarbatti aansee mootuyyuu maal isin jedhare aansee waa'ee piraankii ijoollee Yamanii tokko kan argisan isinitti barbaade guyyaa abbaa jabuu saalfadhe bira haasa'u piraankii sana ijoollee Yamanii qofa waan godhanii waan dhiisan beekan YouTube video waraabuu hennaan niitii ormaa ol bahanii waliin rafanii piraankii jedhanii bara ol bahanii niitii ormaa bira libsi takka wajjin uffatanii piraankii namaan jedhan bara ijoollee Yamanii beeta yuutuubaroota Yamanii nasalacha'anii min zamaana laaluu dhiisan yuutuubaroota Yamanii jechuun bakka dhala mataa akka badhee fidanii dhalaan takkitti dhiira 5-6 wajjin piraankii dhiirsa taatee fa'aa hojjette jechuudha dhuguma fakkeessanii isin eegalee ka'een gaddaa namicha nama guddaa namichi sun abbaa ilmaaniiti dhugaa abbaa ilmaaniiti irraa wanni akkasii sun eegamu piraankii fakkataan akkasii sun eegamu singiloota irraa eegamu wanni akkasii gaarii ta'e osoo hin taane singiloonni rakkoo hin qabu warri nikaa hin qabne bultiin qabsanii galee Gin inni tokkoffaa jaarsi isin lefitti zannii bulchiisu ta'a isin hin beekti piraankii ta'ullee garuu hin fokkata waa'ee bultii piraankii keessoo galchan baxxaam iddabbara hedduu miira namaa tuqa isin galee na warra Yamanii san irra wallaaluudhaan garuu sheekutii hedduullee irraa dubbatan argeetiin jira waan isin fakkaata piraankiidha micattillee itti mamee godhame natti fakkaata maaliif akkasi cukku jettee namni yoo piraankii itti namni cukku jedhee haasa'u kun hin beekon I don't know Gin akkaatichi nama dabbara ni fokkata yoo gubbara laadhuudhaan mallee ta'e jaarsi piraankii waan akkasii sana piraankii viidiyoo jedhee ana kibrii kiyya gadi deebisuu hin qabaatu dhalaa takka masmarra deemee akkas wajjin tatta'uu mana yaalaa deemee wajjin deemee akkas aina fa'a dhiira jechuun dhiirummaa goote qonxaafamatu das nama jedha dhiyaasa isaanii hin beektan warra Yamanii du'arrallee hin hojjetan bahaasaaf viidiyoo micattii isaan biraa deemti sanii gaazii itti dhohe sana bar odoo hin quuxa'iniif qaama isii akkasii madaa isaan hunda waraabbatanii gallakkisan bar gaaf awwaala isiisan hunda viidiyoo waraabbatanii reeffa baataa viidiyoo waraabbatan bar badaamin nama qaffafa waliin nyaatanii hayaatiisan jechuu rabbi jaannatu firdoosi yaa uffaqu bakka isin jibbise waa'ee yuutuubaroota Yamanii irraa piraankii isaa hojjetanii irraa hedduu nama qaffafan garuu na dabbara namallee itti Tawfiiqii sana dura piraankii isaa isin galee yeroo isin viidiyoo hojjettee akkasi boottee waan isaan isii godhan himtu natti dhagahame akka dubartii biyya Arabaa takkatti isin galee micattiin biyya keessaa Tawfiiqiin sun fuudhe suni maal jetteen biyya alaa turtee galtee miti mataan kan kee deemee jira maraattee galtee jetteen jechuudha akkas naan jette yoo isin himatti dhageettaa yoo ta'e jechuu soofisa natti dhagahe maaliif sitti dhagahame maal si galchanaan jechuu dandeessa dhugaadha humna hin galchu garuu akka intala dubara biyya Arabaa takkatti maal tokko na dhagahu beetan obboleewwantii tokkoffaa nuti warra biyyaatiin adda warra biyya keessa jiruun adda maaliif jennaa biyya ormaa kana gaafa deemnu akka ummata warra yuunivarsiitii deemee barateeti waa hedduu barannee waa hedduu argine bakka maatii keenya adda baanee qormaata hedduu dabarsinee jira hayyuu ta'uu qabna malee wallaalaa ta'uu hin qaban isin galee amma soofii sun osoo ni kenni hin hidhamin akkasa waliin ta'uun dogongora isiiti akkas wajjin tashlaxlaxuun badii isiiti abbaan afaaniin ilmoota isii kenne inni lujitoo fi kana yoo kawlittuu haasaan taate eeganii kenni hidhamne dhiira tokko wajjin wanni ati booleedhaa dhiirri si fuudhee siin galuuf maali booleettuu sitti dhufuu hin qabaatu isin galee ni kennu osoo jiraate kabajaan kasi fuudhu isa osoo hin taane maatii keetiif isa osoo ni kaayyuu biyya alaatti hidhattuute jechuu isin galee maaliif seeraan kabajaan isin galee miti kabajaadhaan dhufee kabajaadhaan maatii keetiif dhufee kabajaadhaan yoo si fudhate kabajaadhaan yoo wajjin galte malee akkam akka barbaade taate gaafa kaan yoo si arrabsanii gadi si baasan miidiyaarra dhuftee bohuun faayidaa akka hin qabu dhiirri akkuma argitan keessattuu zabana kana keessa dhiirri zabana kanaa jechuudha walumaa galatti ati miizan irra kaayamte irra mazanamta atiif qaaleessinaan qaalima atiif arraakkatina ati rakasa atiif qaaleessinaan dhalaa biyya Arabaa taateef miti dhalaa biyya Arabaa caalaa wanti qaalinu hin jiru maaliif naan jedhama biyya keessatti hamma galee kana dhalaa nan argu jechuu obboleewwanti warabbal ka'aba hiriirri jettan dhalaan argusa osoo rabbisni argisiise jechuudha akkam jijjiiran seetan dhalaan muslimaa dhalaa kiristaanaa ta dhaabanni isii daa'imman sabiyyitaniin jechuudha dhaabanni isii maal fakkaatu miidhagin isii maal fakkaatu hojiin isii maal hojjettan galgala yaati masmararra tartiiba galanii dhaabbatan hin beektan ijoolleen Shaashamannillee as bichatti miti warra asallallee hin beektan magaalaa irra dhaabadhe hundatti awwaala waa isaan naggadan se'a isin galee keessattuu Shaashamannee keessatti guyyaa lama sadii jaarsa wajjin galgala baanii yookiin tayyib
wallahi akka isaan jiran dhalaa manaa ka fakkaatan kun jechuudha. Dhalaa manaa ka fakkaatan miidhagina waa itti nafne dhaabata waa itti nafne ijoollummaa isaan oduu argitan ila waan biraa kana fakkaatan garuu waan hojjetan turu tartiiba galanii karaa kana qabatanii dhaabatan hundi isaanii salfii galanii jechuudha. Kun akkanatti ajjabatee dhaabata. Kun akkama surri mata muxaxaree dhaabata kan itti cite. Wallahi dhalaa muslima akkana dhaabatti. Maaliif isin hin beektan? Nuyin kun dhalaa biyya Arabaa kana miizanni keenya rakasa. Garuu nuti qaalin. Nuti uf rakasiise malee qaalin nu silaa nu ture. Isin galee ar'oor akkasi dhaabatu sun halkan akkasi dhaabataa bulu kun warra qaama isaanii daldalaa bulu. لا حول ولا قوة إلا بالله ورب الكعبة يو أبا من الهمال موجودة ماني كمال ميجا إيجا فلو برور ركناتي أورا ما هي كنا نسوق كناي والله قرر من جدي قال لي راجينا تأي ديدا الآن جرت بيه كيس باجاجين هندي جرا قال كرار هندي جرا إسني قال نتيهود الآن بيه أربعة أكل جدني أفبينن أكل جدني تكو عمرين كين وقا كل أشان جلبه كل أجاكم كل أفرتي بيرا يعني كياني قبل ما من ورماسين يرجع لين وانجن قبل ما والله نعمن دين أمر واتين دلا بيرا باهيسا والله دربو ما هنجرت هندي ساي دربو ما يوم كمان جن دائما بيا خيسا دربو ما الأرجو ترجع تجور وقارب بيدو بنجت أجولت إتوقع وقا كل ألم كل صديق خيسا ما في ولو بس يوري تقديم نجتو جن ميزان الركيد الرابطة مازن متأتى بيوتي وان الرف رابطة مازن إنه ما نوجتو ده إيرتو كوجاهن ندوي جالا لا ستي دبلا ما بيوتي لك كده استناجدي أصو جالا لي ساستي سفري أنا ترى الرابطة وف الرجاء جاي سأصلي سلك الرابطة سأصلي وان نفسي أنت تقول إسيجي سان أورك أنا جتو نعم ترى ما نبغى أبا مناحي كان هنجال الرومتي ورب الكعبة مراجع أفضل يو إنه لا هنجري لكرس إنه سروف تيجو قالوا قياتك يو توري أكبر بديت إنك إركض سجالة تجرا أكبر بدي تو أنا وان قدو أبيكا جيتي تكتي سجالة دانتو أنا وان قدو بكا نرى إيجي جيتو سجالة داتا نرى إيجي تاي دان هنجر بكا سورة ما هنجي هنجر سنقول حقه البرني وقاني كان بيجور من ليجو كنا ورب الكعبة أكل سورات إرجاهن أول ما الجشانين الحمد لله أكسب جوجاتك جالا إني نفكم هنير أنا كان يسحبكم هنير أنا جشور أما إير دلان تك إيرو يتن أفتولي دبلم دمدي تربيتك كتير هجنا سيران جالت إيش ولين جلنيمي أما تو سوران بريدان كاتنا سوران بريني بهيفي جنان غربرات أرجوت ساتي مالك متى رجعت بريجيت متى سيفلت أسر رجعت يوجد إيش جنان دفتر في كاستي غربرات أرجوت إسمانه دفتر بق أبودين تبريد جنان في كاست أرجيته وفنوي تبرينا في كاست أرجيت وفي بروفايل الرأي تأفين كايا نجيب بروفايل مرة أو باست في كايا شو تسالفتو إذا غنا تربيت كل جنان جنتي والجالة لا وادا ودي قلنتي أكسب قل إنها دي هين شفتن جالل يو هدي ترى وني أك جالل لا نما تشوفن جو ون أك جالل فارون نما أكل شال شنجو كيسة تودو برتين إيران فارسنا هم فارسنا هنگ فيتن جالل تاني هم فارسنا ورب الكعبة هم ميرمتن بداي ميرمتن تكوفا حميلة تك ما ذو رخص لسنين جالس دوبا ديمي كيسة تودير زمان الراجو كيسة تو إلا نكاه دتة بيور ما جرتسا نكاه دتة بيور ما جرتنا قافة قلتو سيجيف سبيرا قلا سمالي جدا سيأكل قدا سنفودا هنجديني كابجان دفع ماتي كان كيوج وبلس كيو كان أبا كيوج دفع سيافود أد إني كسيفوني كابجورا كيت اللي إيجو كابو سيبتشا والله العظيم وبريمتنا أمن تمدي أمنوس دندي تنكر أمنو بحشود دنديسا نمن هاي كي جارسي جارات جراج جدي مبهون بعد آمن تبوه لو حد بوه مو بعد آمن جال قارو جال هندي نما جال كاهي قرأ لهم بيكو قاف هقالو قاف على قالو والله إسامتي كان إيجي ورمحي أنا جيجي سنتون إيجي وصوني كاهي ساقبو جبيتي متي بيكا كبجك يأيقف ورك يقبلي وانتي يقبل في نفوله والكم من كانوا بله باريس أيسر بالبله أسو ناتاتي ورك يهون دجالة أسو ناتاتي جتله أسو
kabaja warra kiyyaatti dhabuu baadhe warra kiyya caalaa eenyu yaadduudhaan jettan isa warabbal ka'amanan amantaa dubbilee wanti gin akkasumatti gaafa galu kabaja warra kiyyaa eeguu qaba kabaja kiyya eeguu qaba isaan na eegu osoo hin jedhin isatti bakka galuudhaa bichaatti malee guyyaan bu'uun hin beeku warra keenya bulee bariisaa bilbileef galee barchi jiraa jedhe akkasi warri illee itti manu kazaan fiigee dhufee nalaale fiigee dhufee bakka jarjaraan jechuu amanuu hunda dadhabee fiigee dhufee jarjaraan guyyuma san nalaale deebi'e dhokatee nalaale san warra illee dhokatee warra isaatti illee dunuu maaliif sirri waan na yaadee jiruuf anis akkasuma yaadee na argee ofirra deebi'ee ganaa maatii isaa wajjin aan isaa guurate bakka horii qalmaa qabatanii kabaja mana keenya guutanii dhufanii nalaalan sini galee gaaf ati uf kabaje eenyummaa nusi kabaja jaalalli dhugaadha waan nama gooriin qabdu garuu gadi uf qabi akka feeteen ta'in waan yaadde waan hawwitu hundi itti gadi hanqisin ittiin dubbatin siireesi mata hime akka ittiin itti si jaalatu agarta wallaahi an alhamdulillah baqa maal jedhe akkasni himuun beekan kadhatee suuraati yeroo argata kadhatee ufii yoo inni baqa jaalala na dhibsu das na jedhe garuu ufii jaalala hin dhibsuuf garuu wanni sun na fayyade beeka na fayyade hayaan sun adabni qabu sun hagarallee na fayyade haga jaalalli kee akka fiixa baatu nu taasise namu bargaa fulid dabalamu akkuma naaf jaarsi yoo jaansa wal jaalata garuu wal jaalatee keessa taree waan qabu hunda fixatee wal jibbe na of keessattu dhiira maarraa of qisadha warri duraanii wajji wartanii ilmoo argitanii jirtan gaaf ilmoo wajjin argitanirraa jabeeffadhaa jaarsa keessa jabeeffachuuf feetan jaalallee akka barbaaddanii ibsaafi Senegal maali waasirraa hir'atee akka inni gara biraan laalla siigalee garuu hamma bultii wajji jaarratti ilmoon jargattutti dhiira tokko jala of keettee jala of buustee wanni hunda dhayxees mati jimu kunillee kana ta'e barjimu baqa odoo yaaddu dhiisa laamaatti hin qarin gisee garii beekumaan callise haa dhufee waan arga jedheetu mees nagaa si gaafataa dhiise lubbuu eessa jiru si yaadi bar waan fiiko maanii ko miti kisise itti dhiisa beekti profaayilii iyyuu osoo ta'ee akka hayyatti profaayilii maasan kaayattu hin kaayattu baqa hin kaayatin rakkoon qabin illee barbaadus hin kaayatin akkanuma wal amana baqa akkanatti likkitti waliin deema gabara boolarraa akkastanii osoo warri quban qabaan ati waan qabdu wajjii fixattee osoo warri quban qaban maal taate sababni kaasirraa qabuuf dhufee booleesi fuudhee no kabaja warra hin keetii eeguus qabda gaafaati kabarra hin kee kabaja innis kabaja warri salleesi kabaja ati illee ni kabaja tasii galee intala warri guddise hayaa qabdu taataa jechuudha kanaafuu mucattiin sun amma ofiif goote Sofiin sun ufiif goote agartan gaafa booleedhaa fuudhusan hababaa battanii fi maal godhee fi wal mana qaramanii gadi mana qaramanii sun hundi ni kennin jiru jedhan har'a garuu gaafa siin bootu namni kamuu viidiyoo irraa waraaba ani garuu madiin isiidha jedha dhiira jala buusuu hin barbaachisu dhuguma jaalala isaanan diggisee haa fuudhu alala qalbanati diggisee gaafa seeran si fuudhe malsi ofirraa deebistu qabda yoo namnu waasiin jedhe sii gale malsi ofirraa malsi mitti wayii ofirraa dhooytuun qabda gimtuun dhuftee ta'amantaan yoo rabbi fedhetaati tun dhuftee gaafa mileessitu itti dhalaa biyya rabaa siin jettu ka akkana kana dhalaa biyya rabaa arrabsiise malee dharaan biyya rabaa nuti warqeedha durbummaan ummanni zabana haasoo kan argamtu dhalaa biyya rabaa biratti osoo beekani dhalaa biyya keessa waan isiirra jirtu dhiirummaan biyya keessaa sanitti taa'imu warabbal kaaba mee uhumaa keessa dhufinarra akkasina ani daa'imandii jedhaa fi himaa shamarran teenna wallaahi ani daa'imandii jedhaa fi hima nuti daa'imandii jettanii isin ofitti himnaan abadan akkasuma ati boddadda si argatuuf maroo dharra garuu gaafa dhufarraa kaasiste ambiyyo maati umriin na dhume ani homaa hin qabu jaalallas hin qabu waan ganama garaa haadha keetii rabbisii katabe takka rabbisin dhabsiisu takka ila wallahi irraan dabalu irraa hin hirsutti hin dabalu rabbiin waan qaalii isaa galee rabbiin hin guuta sinii galee hin ciqqeetina hiree jettanii dhiira jala hin tashlaxaallaxina bakka ila asirratti qabaalee manii dhiira akkatti kabajamtu warabbal kaaba eegata ilmoojin argatte taane jechuudha ilmoojin argatte ilma keetiifuu jaalalaafuu waa hundaafuu bakka waa hunda obsuu qabda dhoksuus qabdaaf si galee sadarkaa sanirra geette waan ta'eef warri nikahaa fi warri ganaa jaalattanii jirtan garuu of eeggan